Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Kabamtoota daawwattoota channelii Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan guyyaa hadhaa barumsa kutaa 8ffaa yookaan immoo ministirii kutaa 8ffaa bara 2013 dalaguu deemne jechuudha. Kanaaf barattoonni kutaa 8ffaa akkasumas immoo gaaffiin asirratti dhiyaate gaaffii akka waliigalaatti waan ta'eef giraameerraa yookaan immoo paartii giraamarii dalaguu deemna. Kanaaf hanga xumuratti na wajjin akka turtan affeera kiyya ispeeshaali barattoonni kutaa 8ffaa taatan koodii lakkoofsa 3 qabatanii akka na wajjin teettan kabajaa isin gaafadha. Akkasumas immoo chaanaalii kiyya namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe like share akka naa gootan. Ammoo chaanaalii kiyyaaf maamila kan taatan hundi keessanuu chaanaalii kiyya like naa godhe. Namni viidiyoo kiyya laaltu tokkolleen osoo like hin godhin akka hin dhiifne jechuudha. Okay? So hadhaaf kallattimaan barumsa keenyatti deebina. Amma booda gaaffiiwwan ministirii isinii dalaguu deema jechuudha. Bara baraan jechuudha. Hadhaaf immoo kan isin dalagu bara 2013 yookaan immoo kan bara dabre isin dalaga. Eegas immoo bara 2012 bara 2011 tartiiban deema jechuudha. Hanga 2007 haga jirutti isin dalaga. Isin garuu akka irraa fayyadamtan kabajaa isin gaafadha jechuudha. Alright. Gaaffiin isin dalagu kunniin hundinuu gaaffii ministirii wal fakkaata jechuudha. Kan bara tokko kan barataan illee baay'inaan wal fakkaata ba'a. Kanaaf yoo irraa hubattan yookaan immoo yoo daawwattan baay'ee isinii gala yookaan immoo yoo waan andaloo kana sirrii dhageeffattan isinii gala dhiyaata jechuudha. Kanaaf kallattimaan gara barumsa kiyyaatti isin haa dabarsu. Okay, gaaffii wajjin dalagaa deemna. Gaaffiin tokkoffaan maal jedha? Is part 1 grammar and usage jedha. Part 1 grammar and usage jechuudha. Grammar fi yookaan immoo faayidaa isaa jedha. For question number 1 up to number 4, choose the correct answer that completes each sentence jedha. Gaaffiiwwan yookaan immoo bakka duwwaatti deebii ta'an guuteedha jechuudha. Kanaaf gaaffiin tokkoffaan maal jedha? Koodii sadaffaa gaaffii tokkoffaan maal jedha? Question number 1 said that he washes his clothes. Okay? He washes his clothes. Dash jechuudha. Filannoon keenya maalidha? He washes his clothes dash jedha. Filannoon keenya A maal jedha? And yesterday jedha. Yesterday. Been ammoo tomorrow jedha. Tomorrow da. Seen ammoo last Friday and last Friday. Last Friday. Deen ammoo said that every Saturday. Every Saturday. Mee gaaffii kana ilaala. Gaaffiin kun gaaffii tensii kamiiti yookaan immoo giraamarii kamiiti. Jechuun akkuma isin beektan tensii kudha lamaanuu xumuree jira. Kanaaf gaaffiin dalaguun immoo dirqama jechuudha. Kanaaf ennaan he washes. Tensii kun tensii kam isin fakkaata? Tensii simple present tense. Tensii simple present tense ta'uu isaa maaliin beektanii? Sababiin jira. Tensii hundaaf jechuudha. Ittaanee verbii keenya maalidha? Verbii waan jechuudha. Verbii waan jechuudha. Sababiin keenya he waan ta'eef asirratti maal daballee jira? Es daballee jira jechuudha. Maaliif es daballee? Verbiin qubee dhumisaa sh yookaan immoo ch dha, x yookaan immoo o dha. Maal dabalata? Es dabalata jechuudha. Kanaaf ennaan he washes his clothes dash. Inni uffata isaa ni miccata dash yoom blank space jechuudha. Kanaaf yesterday namoo, tomorrow namoo, last Friday namoo, every Saturday ne. Kun amma time expression tense jechuudha. Time expression tense simple tense maal? Kan past tense maal? Kan simple future maal jennee barannee jira jechuudha. Kanaaf ennaan gaaffiiwwan kanaaf deebii yookaan immoo gaaffii kanaaf deebiin isaa sirrii kam ta'a? Yesterday hin ta'u, yesterday ta'uuf ammoo himni keenya past tense ta'uu qaba jechuudha. He washed his clothes yesterday jechuudha. He washed kun yoo past tense goone jechuudha. Ed yoo goone jechuudha. He washed his clothes yesterday. Past tense yeroo dabre jechuudha. Kun ammoo tomorrow future jechuudha. Simple future ta'e jechuudha. He will wash his clothes tomorrow. Uffata isaa bor miccata jechuudha. Gaaf sammaa gochuu qabna. Future jechuudha. Wiilii fayyadamuu qabna jechuudha. Asitti ammoo last Friday jechuun kanaa wal fakkaata. Yesterday time expression past jechuudha. Kanaaf walumaa galatti he washes his clothes uffata isaa ni miccata yoom? Every Saturday jechuudha. Guyyaa sanbata xiqqaa hundayyuu uffata isaa ni miccata jechuudha. Kanaaf deebiin isaa tokkoffaan maal ta'a? D ta'a jechuudha. Tokkoffaan D ta'a jechuudha. Okay, gaaffii lammaffaa maal jedha? If I work hard in grade 8, if I work hard in
if I work hard in grade 8, then comma, I dash in Adama boarding, I dash in Adama, okay, in Adama boarding school next year. Okay, filannoo isaa maalidha? Okay, hujulan jedha. Okay, B, okay, wilderness, C maal jedha? Will learn, and Dean maal jedha? Learn it jedha jechuudha. Learn it jedha. Okay, learn it. Kanaaf mee akkuma isin agartan gaafiin kun gaafii waa'ee maaliiti? Gaafiin kun gaafii waa'ee conditional sentence jechuudha. Conditional sentence in Ingiliffaa keessatti bakka sadii qoodamee jira. Conditionally bakka afurii yookaan immoo sadii jira. Tokkoffaa conditional type 1, conditional type 2, conditional type 3 fi zero condition jennee jechuudha. Kanaaf ennaan gaafiin kun conditionalota keessaa conditionally meeqaffaa akka hin beekne conditionally akka ta'e akka itti beeknu salphaadha. Here is if qaba. If I work hard jechuudha. If I work hard, I dash in Adama boarding school next week jechuudha. Jabaadhee ku yoo kan qo'adhu taate waggaa dhufu Adama boarding yookaan immoo mana barumsa bultii addaa nin seenaa jedha. Kanaaf ennaan conditional type kam formula isaa akkasin dura baranatti conditional type 1 jechuudha. Conditional type 1 yeroo hundayyuu ciroon hirkataan kenna if closing kenna maalidha? If plus sabi plus verb 1. Yoo verb 1 katoo taate conditional type 1 ta'a jechuudha. Gaafa garanaa conditional type 1 ta'e ciroo hirkataan kenna ciroon of danda'a kenna formula isaa maalidha? Sabi plus will or shall plus verb 1 jennee jira jechuudha. Will or shall plus verb 1 jennee jira jechuudha. Kanaaf ennaan if I work hard, garana maal tense kamini tense simple tense jechuudha. If I work hard jabaadhee qo'adhee in grade 8 kutaa 8ffatti I dash in Adama boarding school next year jechuudha. Kanaaf ennaan filannoo keessaa maal soixanii asii if close kennee jira asii filannoo keessaa maal soixa jechuudha. Main close jechuudha. Main close jechuudha. Yookaan immoo asii yoo ammoo asii baktuwaa si kenne if close baktuwaa si kenna deebiin kee maal soixa? Main close jechuudha. Main close keessa laalta jechuudha. Kanaaf ennaan tokkoffaa maalidha? Hujullanneedha. Hujullanni kennu kun conditional type 1 miti conditional type 2 jechuudha. Kanaaf deebiin ta'u jechuudha. Okay, biin ammoo will learn isedha. Biin will learn isedha. Maybe biin ta'uu danda'a. Garuu immoo garaagarummaa bii fi garaagarummaa si alaalume siin will learn jedha. Kun ammoo will learn isedha. Yeroo hundayyuu conditional model verbii keessatti seera model verbii keessatti will taane kuji taane yookaan ammoo verbii kennarratti waan dabalatu hin jiru. Okay, verb 1 ta'a malee yookaan ammoo yes minaamin hin dabalatu jechuudha. I can illee can itti illee he can illee speaks hin jennu speak enna malee she can speak enna malee speaks hin jennu jechuudha. Kanaaf model verbii taane ka dhufu yeroo hundayyuu s qabaatu hin qabu jechuudha. Kanaaf deebiin kun kana ta'uu hin danda'u jechuudha. Kullee deebiin isaa x. Okay, kaitaan ammoo sadaffaa diyoo laallee lallidha. Lallidin ati ta'uu hin danda'u yeroo hundayyuu yookaan wiili yookaan ammoo hujira ta'uu qaba. Kanaaf kunillee deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaafii kanaaf deebii sirrii ta'u conditional kamini conditional type 1 jechuudha. Will learn jechuudha. Kanaaf if I work hard in grade 8 I dash or I will learn in Adama boarding school next week jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya C ta'a jechuudha. Okay, gaafin sadaffaan maal jedha? Okay, gaafii qaqqabataa deema deebii isaa qabachuu qabataa deema. Okay. Okay, gaafin sadaffaan akki jedhu here is a conversation haasaa nama lama jidduutti jechuudha. Haasaa eenyufeen jidduudha. Haasaa jaalannee fi yeroo san jedha. Okay, sadaffaa Galaane. Okay, Galaane do you know jiituudha haasaa jechuudha. Do you know jiituudha gaafata jechuudha. Do you know jiitu ennaan yeroo sammaa jetteeni yeroo san okay
Ennaan sure. Sure, she is in my class. Sure, she is in my class. I sit with dash. Okay? I sit with dash. Jechuudha. Gaafiin nu kenname kana. Okay, haasaa nama lama jidduu jechuudha. Haasaa galaana fi yeroo isa wajjin haasa jechuudha. Galaana maatee yeroo san gaafattee do you know jiitu jetteen jiitu ni beektaa jetteen jiitu ni beektaa naan yeroo san maatee deebisteefi sure eeyyee nin beekaa she is in my class gola kiyya baratti I sit with dash jechuudha. I sit with wajjin taaka jechuudha baada jechuudha. Maal jedhaa she jedhaa. B maal jedhaa her jedhaa. C maal jedhaa him din hers jedha jechuudha. Okay. Look at gaafiin kun waa'ee sabeetti akkasumas immoo objectii akkasumas immoo positive adjective fi positive pronouniti. Kanaaf waa'ee sabeetti haasa waa'ee objectii haasa jechuudha. Do you know jiitu beektaa? Yes I know she jedhama moo yes I know her jedhama. Waa'ee ishee qaaqa. Fakkeenyaaf do you know Alex os jedhan do you know Bonas jedhan yes I know he mettaa moo yes I know he jettaan jechuudha. Achirraa hubachuu hin dandeetta jechuudha. Kanaaf ennaan do you know jiitu ennaan shamara jechuudha. Akkasitti hubadhaa. Yes sure she is in my class. Eeyyeen beekola kiyyaa I sit with dash. Isii wajjin taa'a. Kanaafiyyuu ishee waan ta'eef maa ennaan she jechuu hin dandeenye. She jechuu hin dandeenyeefi I sit with sabeetti jechuudha. Shiin keenya maalidhaa sabeetti jechuudha. Deebiin keenya maal ta'uu qaba? Objectii ta'uu qaba jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu I sit with him dhiiroo ta'e himi jennaani I sit with her jechuun ammoo positive pronoun jechuudha waa'ee qabeenyaa dubbatu jechuudha. Kanaaf ennaan deebiin keenya maalidhaa? I sit with her jennaan jechuudha. I sit with what? I sit with her ta'e haala kanaan Okay, I sit with her ta'e haala kanaan deebisa jechuudha. Kun gaafiin sadaffaa deebisaa maal ta'a? Baataa jechuudha. Hadda bishaan qabama maaliif ennaan gaafii baay'ee dalaguu waan deemuuf bishaan fayyadamaa jira dhiifama haga sun tursiisa jechuudha. Okay. Gaafiin afuraffaa maal jedhaa? Gaafiin afuraffaa maal jedhaa? Yeah bro. Bishaan saa kennu? Take it from there. Okay. Okay. Gaafiin itti aanu immoo gaafii waa'ee activity passive jechuudha. Gaafiin afuraffaa active fi seera active passive barannee jira. His active children eat some candies jedha. Children eat what? Some candles. Some candies jedha. Puura jechuudha. Kanaaf ennaan passive isaa yeroo jijjiiramu akkamii jijjiira jedhu. Asii kennamee jira jechuudha. Some candies jedhee gaafii si barreessee jira yookaan immoo obiisi si garsiisee jira. Some candies dash by children. Okay, filannoon keenya maal jedha? Are eaten. Okay, B are being eaten. Are being eaten. Okay, siin keenya maal jedha? Were eating jedha. Okay, diin keenya maal jedha? Have been eating jedha. Have been. Okay, mee gaafii kana ilaalama. Gaafiin kun waa'ee active passivity. Yeroo hundayyuu active gara passive jiruudhaaf yeroo hundi isinitti himee jira. Waa sadii beekuu qabdan. Tokkoffaa teensii keessan addaan baafachuu qabdan. Beebii guutuu jechuudha. Teensiin keessan teensii kam? Simple present tense mo, past tense mo, past perfect mo, present perfect mo, present continuous tense mo, past continuous tense akka ta'e yookaan immoo simple future ta'uu isaa addaan baafatan. Eegteensa addaan baafatan irraa baatanii booda immoo gara eessaa deemtanii gara objectii jechuudha gara dhumaa deemtan jechuudha. Wanti dhumisii kennamu sun objectiin suni sun gura dhima porayya addaan baafataa jechuudha. Eega addaan baafattee booda immoo jijjiiruu qofa jechuudha. Kanaaf ennaan children jedha. Children jechuun maalidha? Sabeettii kenna jechuudha. Eat verbiin kenna nu kenna maalidha? Eat jechuudha. Verb waan jechuudha. Some kind jechuun maalidha? Object jechuudha. Kanaaf ennaan tensi kun tensi kam isin fakkaata? Tensi simple present tense. Maaliin beektanii? Sabeetti verb waan fi objectii ta'uu isaa beekna jechuudha. Kanaaf ennaan formulaan keenya kan si present tense active irraa gara passive irra jiru maal ta'a formulaan keenya?
yeroo hundayyuu object yeroo formulaan keenya maalidha? Object hima dhumarraa yoo maalidha? Object plus verb to be, am, is, are plus verb 3 plus by plus sabetti jechuudha. Sorry dha. Ka achi as dhufu maal ta'a? Sabetti ta'a jechuudha. Sabetti ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan gaafii kanaaf filannoo kana keessa hidhan jechuudha. Kanaaf ennaan objectiin keenya singular yoo plural some candies jechuun karameellaa muraasa jechuudha. Candy yoo jedhe tokko ta'a jechuudha. Kun amma candy dha. Candy jechuun kun wala akkana jechuudha. Tokko jechuudha. Gaaf plural ta'u maal ta'a? Waan itti nasii baddee bakka waa'ee kana ayi buufnee eegasii maal dabala? Iyyeessi goona jechuudha. Kanaaf ennaan candies him jedhu plural jechuudha. Danuu ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan wanti danuu maal fudhataa? Easy moo aami moo aari fudhataa? Aarii fudhata jechuudha. Kanaaf eegas ammoo itiin kenna verb 3 itii maalidha? Verb 3 itii maal ta'a? Verb 2 isaa e ta'a. Verb 3 isaa maal ta'a? Itiin ta'a jechuudha. Itiin ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan akkanumatti yoo osoo filannoo keessa hin deeqin deebiin isaa kam akka ta'e addaan laaluu hin dandeettanii. Kanaaf ennaan deebiin gaafii kanaa maal ta'a? Mee filannoo isaa ilaalla. Filannoo tokkoffaa maalidha? Are itiin jedha. B'n ammoo are being itiin jedha. C'n ammoo were itiin jedha. Have been itiin jedha. Jechuun mee diiraa qabnu diidha. Fakkeenyaaf have been itiin ta'uudhaaf gaafiin keessan activiin keessan maal ta'uu qaba? Activiin keessan present perfect yoo ta'e gara past yeroo jiramu have been itiin jennaan jechuudha. C'n ammoo kanaaf kun ta'uu deebii ta'uu hin danda'u. Kun deebii ta'uu hin danda'u. Okay, kan ammoo C'dha were itiin jedha. Yes osoo gaafiin nu kenname past tense ta'e deebiin keenya C ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf gaafiin keenya simple present tense waan ta'eef simple past tense himta jechuudha. Osoo simple past tense ta'e some candies were eaten jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf children ate some candies osoo asirratti ate jedhe yookaan ammoo verb 2 osoo godhe deebiin isaa maal ta'a? Kun ammoo were eaten ta'a jechuudha. Kanaaf ennaa kun ammoo eat jedhe verb 1 kenna jechuudha. Akkasumas ammoo children have eaten osoo jedhee ammoo present perfect nu kenne deebiin keenya maal ta'a? Past perfect isaa kana ta'a jechuudha. Kanaaf kunillee hin taane jechuudha. Okay. Kan bi ammoo are being eaten jedha. Are being eaten ta'uudhaaf tensiin keessan maal ta'uu qaba? Tensiin keessan present perfect present continuous ta'uu qaba. Gaaf present continuous ta'e fakkeenyaaf children are eating osoo jedhe children are eating some candies osoo jedhe deebiin keessan maal ta'a? Some candies are being jennaan jechuudha. Continuous ta'e maal ta'a? Continuous ta'e being fayyadamu jechuudha. Yeroo baay'ee being kan fayyadamu tensi lama keessatti innis maalidha? Tensi past continuous fi tensi present continuous keessatti fayyadamu jechuudha. Kanaaf ennaan deebiin keenya maalillee ta'uu hin dandeenye? Billee ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf the best answer for this question is gaafii kanaan deebii gahaa yookaan ammoo deebii sirrii kan ta'u kaminni yookaan ammoo qubee A ta'a jechuudha. Maaliif ennaan some candies pluralidha. Some candies are eaten. Filannoo keessatti osoo easy is eaten yookaan ammoo am eaten jenne ta'uu hin danda'u. Maaliif ennaan asitti plural jechuudha. Kun maalidha? Wanni si kennan maalidha? Plural jechuudha. Some candies ennaan. Some candies are eaten. Also some children eat candies on jedhe candy is ennaan gaafsan jechuudha. Kanaaf wanti guddaan isin addaan baafachuu qabdan eegateensi addaan baafattee booda aktiivii gara paasii yeroo jijjiirtu maal baafachuu qabdaa? Objectii si kennama jechuudha. Wanti dhuma si kenne kan gochi irratti raawwatame suni kun amma gocha raawwata sabettiin verbii si kennama objectiin ammoo kan gochi irratti raawwatame. Wanti gochi irratti raawwatame suni danuu moo qeenxee addaan baafachuu qabda. Baay'ee moo tokko jechuudha. Yoo tokko ta'e yookaan easy ta'a yookaan aami ta'a. Yoo ammoo baay'ee ta'e maalidha? Yookaan aarii yookaan weerii yookaan haavii yookaan ammoo waan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ennaan hanga danda'ame objectii si kenname addaan baafadhu sin jechuu barbaada jechuudha. Okay, gaafiin itti gaafii shanaffaan maal jedha? Gaafii shanaffaan maal jedha? Okay, gaafii shanaffaan gaafii baay'ee ibsa barbaadu. It's why about close dha. It's about close dha. Okay. Okay, gaafii shanaffaan ibsa gahaa barbaada. Ibsa gahaa barbaada. Mee gaafiin akkam jedha? Gaafii barreessina. Isinillee shiitii keessan qabatanii taa'uu hin dagatina. Okay, this table is dha. Okay. This table is dash. Okay, this table is dash heavy. Dash I cannot.
Okay, I cannot jedha. I cannot lift it jedha. Kaasuu hin danda'u jechuudha. I cannot lift it. Can you help me? Can you help me? Nargaaruu dandeetta jechuudha. Okay, filannoon nu kenname. Okay. Mee filannootti deebina. Okay, filannoon nu kenname. Maal jedha? Filannoon kenna such that, such a that, or so such jedha. Gariin ammoo so that jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kam ta'a jechuudha. This table is dash heavy dash. I can't. Okay. Asitti tuqaa qaba. I cannot lift it. This table is table kun baay'ee ulfaatedha. Kanaaf I can't lift it. Ol kaasuu hin danda'udha. And can you help me? Nargaaruu dandeetta jechuudha. Kanaaf ennaan filannoon nu kenname tokkoffaan such thatedha. Lamaffaan ammoo biin ammoo such a thatedha. Sadaffaan so thatedha. Afuraffaan so suchedha. Okay. Mee gaafii kanneen such that kedhu Ingiliffaa keessatti baay'ee hin jiru. Mee tokkoffaa such a that, such that fi such a that kedhu kam akka ta'e yookaan ammoo maal akka ta'e walumaan ilaalachuudha. Mee na wajjin hordofa. Okay. Dursa mee diirraa qabnu diin so thatedha. Okay, such that. Okay. Akka ibsa barbaada. Gaafiin kun baay'ee ibsa barbaada jechuudha. Gaafii waa'ee close of resultidha. Okay. Mee soodaatiin maal akka ta'e isin ibsu. Soodaa jechuun yookaan ammoo foomulaa isaa akkamiini? Soodaatii so plus adjective. Adjective or adverb plus that jechuudha. Plus that jechuudha. Yeroo hundayyuu so that kennuun kuni isaan jidduu kan seenuu qabu adjective yookaan ammoo adverb jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya tokko isinii kenne. Example, he is jennaan. Is that visible? Jamu. Mulatami. He is so lazy. He is so lazy that. Shall I change? Okay, he is so lazy that he can't do his homework. That he can't do his homework. Okay, he can't do his homework. Okay, example number 5, she is so fat that. Example 2, she is so fat that she can't walk. She can't walk far or distance. Okay. Mee if tokkoffaa isin ibsitu tokkoffaa maalidha? Soozaat jechuudha. Yeroo hundayyuu waan isin beekuu qabdan barataa yookaan barsiisaa tasa barsaa yoo daawwata jechuudha. Soozaat akkamiin fayyadamna jechuudha. Soozaat jechuun so plus adjective or adverb plus that. Deebii keessan filannoo keessa soozaat yoo agartan soozaatiin isaa akkam ta'a? Yeroo hundayyuu so jedhee irraa baay'ee ittaanee kan dhufuu qabu maalidha? Adjective ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf he is so jedhee jira. Soon kennama lazy. Himan keetti adjective kennama maalidha? Lazy jechuudha. Kanaaf so fi zaati jidduu kagaluu qabu maalidha? Adjective yookaan immoo adverb. Fakkeenyaaf adverb yoo sin jedhee fastii bakka tanatti fastiin galuu danda'a jechuudha. Jechi fastii adverb waan ta'eef jechuudha. He is so fast that jechuudha. Yookaan immoo he is so lazy that he ittaanee maatti galuu qaba zaata jechuudha. Jidduu kanaa kan jiru qabu maalidha? Adjective ta'uu qaba jechuudha. Wanni biraa jidduu seenuu qaba jechuudha. Kanaaf ennaan he is so lazy that he can't do his homework. Inni baay'ee dadhabaa waan ta'eef he can't do his homework. Hojii manaa isaa dalaguu hin dandeenye jechuudha. Example lammaffaan ammoo maalidha? She is so kun osoon kenname jira.
So jidduumaatti jira, so fi zaati jidduumaatti jira, faati jira jechuudha. Faatiin keenya maal dharee adjective jechuudha. Adjective jechuudha. Kanaaf ennaan so fi zaati jidduumaatti galuu qaba yeroo hundayyuu adjective qofa jechuudha. Yookaan immoo adverbi lameen keessa tokko jechuudha. Alright. Kanaaf she is so fat that isin baay'ee furdoo waan taateef maadha? She can't walk fast jechuudha. Kanaaf isin baay'ee deemuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf ennaan waa'ee so zaati kana haala kanaan akka hubattan isin gaafadha. Kaitaan immoo such a and an plus zaatiin immoo maal akka ta'e walumaan ilaalla jechuudha. Mee na wajjin tura. Alright. Lamaffaa maalidha? Filannoo keessa kan jiru jechuudha. Such okay, such zaati jechuudha. Waa'ee toopikii kanaaf hunduratti hin baratanii such a an plus adjective kunillee plus adjective plus what? Plus singular countable. Topic kun baay'ee ibsa waan barbaadu jechuudha. Plus singular countable noun. Sorry, countable noun. Plus what? That. Plus that. Okay, fakkeenyaaf example lama isinii gala dhiyaadha. He is such a lady. He is such a lady student that he doesn't do his homework. He doesn't do his homework. His homework. Example lamaffaan ammoo she is such a beautiful girl. She is such a beautiful girl that everybody loves her. Everybody what? Loves her. Okay, mee gaafii kana akka hubattan kan barbaadu jechuudha. Gaafii baay'ee barbaachisa jechuudha. Okay, look guys. All right. Oh, what's wrong with this marker? Okay, mee gaafii kana laala. I mean, title kana laala. Tokkoffaan sodaa isinii galee jira. Lamaffaan ammoo such a and such an and akkasumas ammoo plus adjective plus singular countable noun plus that. Amma garaagarummaan suchii fi garaagarummaan such a yookaan ammoo ani fi garaagarummaan konsonantii dubaraan fayyadamna. Ani ammoo dubbachiiftuu jechuudha. Vowels dubaraan fayyadamna. Eegas ammoo garaagarummaa isaa kanuma jechuudha. Waan biraa qaba jechuudha. Such a fi such that amma garaagarummaa isaa. Garaagarummaa maal ilaalaa jira amma? Kan ilaalaa jirru okay. Kan amma ilaalaa jirru such a zaatii fi such zaatii ilaalaa jechuudha. Garaagarummaa isaa kana jechuudha. Filannoo keessa illee kan jiru kana jechuudha. Such zaatii fi such a zaatii garaagarummaa isaa maal? Yeroo hundayyuu such a zaatii kan fayyadamnu. A tan qubee A tun kan wajjin deemuu dandeettu jechuudha. Such a plus adjective ammallee akkuma kana adjective irraa qaba. Plus osoo zaatiin jedhin duratti maal ta'uu qaba? Singular countable noun koo qaba. Wanta lakkaamu, wanta qeenxee lakkaamu ta'uu qaba jechuudha. Okay, plus what? Plus that jechuudha egasii. Garaagarummaan kanaaf kana maal? So zaatii fi such a that garaagarummaa isaa maal? Kuni adjective plus zaati qofa. Kun ammoo adjective plus singular countable noun qaba jechuudha. Fakkeenyaaf laal. She is such an she is such a tokko jechuudha. She is such a lazy haga si lazy jechuudha.
Asitti reeftan zaati ni jira. Asitti ammoo maal jira? Student jedhama. Maal fennaan? Singular countable noun ta'uu qaba jechuudha. Such a singular. Asitti amma fakkeenya lazy ta'e dhaabee noun maqaa wayii singular jiraatu qaba jechuudha. Kanaaf fennaan he is such a lazy student zaati naan. Student kan si maalidha? Singular countable noun. Kuni formula kenna jechuudha. Kuni formula kenna jechuudha. Okay? He doesn't do his homework. Inni itti fixuu hin dandeenye jechuudha. Garaagarummaan kanaaf kana waan guddaa miti jechuudha. Singular countable noun jiraatu qofa jechuudha. Kaitaan ammoo he she is such a day irraa ba'ee maal jiraatu qaba? Adjective. Adjective taanee maal ta'uu qaba? Singular noun countable jiraatu qaba. Kanaaf ennaan she is such a beautiful. Kun amma beautiful kenna maalidha? Adjective jechuudha. Then girl la. Girl sin jenne la. Girl. Asitti illee student sin jenne. Student jedhama. Singular countable noun takka qofa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ennaan she is such a beautiful girl that everybody what? Loves her taachudha. Loves her taachudha. Kanaaf ennaan such so zaati fi such a zaati addaan baafatan jedhee abdii qabachuudha. Kaitaan ammoo such ilaalachuudha. Kana ilaalachuudha. Amma kana ilaalee jira. Kan sadaffaa kana mee ilaalachuudha. Sadaffaa. The third one is yoo dandeettan amma dhadhaabati na dhaggeeffadha. Na dhaggeeffadha yookaan ammoo sirriitti pause godhaatii gaaffii sirriitti hubadha. Okay. Kan sadaffaa ammoo maalidha? Sadaffaan jechuudha. Okay. Akkaataa such zaatii fayyadamu jechuudha. Okay. Such isinii galee jira. Such zaatii ammoo akkamitti fayyadamna? Okay. Formulaan such zaatiidha. Such. Okay. Such plus adjective plus okay, plural countable noun. Okay, plural countable noun plus that. Okay, plus what? Plus that. Fakkeenyaaf example. Example keenya halaalume. Okay, example keenya halaalume. Example keenya maalidha? They are. Okay, they are such lady. They are such lady students. Okay, they are such lazy students. Students that okay, they don't do their homework. They don't do they don't do their homework. Example kind of namo. Okay, na jala barreeffachaa deema akka isin galtu jechuudha. Yoo isin jala xaree galee sirriitti na hubachaa deema. Okay. Okay. Example lamaffaan maalidha? This example number one. Example was said. Okay, they are such. They are such beautiful. They are such beautiful girls. Girls that what? Everybody what? Loves them. Kana ira kuno gaafin inni dhumaa jechuudha. All right. Okay guys, me gaafii kana akka isin galuuf jechuudha. Baay'ee isin ibsaa jira. Toopikii mataa ofii danda'e jechuudha. Garuu immoo kilaasii keessatti isin ibsuu danda'a jechuudha. Okay. Amma soozaati ilaalee jira. Such eezaati ilaalee jira. Sadaffamaadha. Such zaati jechuudha. Garaagarummaan such eezaatii fi such zaati maal? Such a plus adjective plus singular countable noun singular.
plus that. Kana more such that more subject or such plus adjective plus plural countable noun plus that. You see the difference, guys? Garaagarummaan kanaaf kanaa maali beektaa? Garaagarummaan kanaaf kanaa singular fi plural ta'uu qofa jechuudha. Fakkeenya ilaalam. Such plus adjective. Adjective common maraafuu jechuudha. Adjective plus plural countable noun. Kareef maala singular countable noun fudhamina ka such edha ka kanammoo maadha plural countable noun plus that jechuudha. Maraafuu maatu jira? That common jira jechuudha. Okay, example, they are such a in jenne la. They are such a akka wala san jenne. Maaliif in jenne wanti keenya formulaan keenya such that jechuudha. Such that maal barbaada jechuudha? Plural barbaada jechuudha. Kanaaf ennaan they are such lazy. Adjective keenya kunoo jechuudha. Adjective keenya kunoo. Egas ammoo student is plural countable noun. Ayitti leeftan student dha jira singular. Ayitti ammoo maalidha? Plural jechuudha. Danuu jechuudha. Kanaaf such that maal barbaada? Maqaa danuu barbaada jechuudha. Wanta danuu barbaada jechuudha. Yes, kanaaf they are such lazy students that they don't do their homework. Naan jechuudha. Example anfaan ammoo they are such beautiful girls jedhela. Kanaaf tana maal beektaa? She is jedhela. Maal beektaa? She is such a beautiful girl that. Kun ammoo maalidha? Plural jechuudha. They are baay'ina agarsiisa. They are such beautiful girls. Essi qaba. Asitti illee essi qaba. Asitti illee essi qaba jechuudha. Maaliif danuu agarsiisa jechuudha. Countable noun, plural countable noun waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ennaan girls that everybody loves them jechuudha. Kanaaf ennaan amma gaaffii keessanitti yoo deebitanii this table is dash heavy. I cannot lift it. Can you help me? Kanaaf ennaan waa'ee such a dhaatii naasa'u waa'ee such dhaatii naasa'u jechuudha. Maaliif ennaan filannoo keessan keessatti countable asitti dha heavy ta'anii irraa bahee gaaffii xaragee jira sorry heavy ta'anii irraa bahee maattu dha waan jiran jechuudha. Homaan jiran jechuudha. Kanaaf hima kana keessatti heavy keenya maalidha? Adjective jechuudha. Adjective jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Such that dha. Such that hin ta'u maaliif ennaan countable plural countable noun keenya jiru. Biin ammoo such a that dha. Such a that ta'uudhaaf ammoo singular countable jiraatu qaba. Siin ammoo maalidha? Such such dha. So suchin waliin deemuu danda'u yeroo baay'ee waliin deemu. Diin keenya maalidha? So that dha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya so that jechuudha. Kanaaf deebiin isaa diira kan jiru jechuudha. Diira laallachuu hin dandeettan jechuudha. Okay. D ta'a jechuudha. All right. Now let's jump on to the next question. Mee gaaffii ittaanutti haa deemnu. Gaaffii ittaanutti haa deemnu. Okay, gaaffii ittaanutti yoo deemne my mother usually gets up early dash Saturday dha. Gaaffii jaaffaa jechuudha. Gaaffiin jaaffaalleen ibsa barbaada jechuudha. Gaaffii jaaffaan maal jedha? Okay, my mother usually gets up early dash Saturday. Okay, filannoon keenya it's about why preposition dha jechuudha. N keenya in jedha. B ammoo on jedha. C ammoo at jedha. D ammoo by jedha jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun gaaffii waa'ee preposition jechuudha. Preposition jedha. Preposition maal jechuudha? Gaaffii kana deebisuudhaaf preposition beekuu qabna jechuudha. Kanaaf preposition jechuun it is a group of words or noun that shows time jedha. Akkasumas ammoo position or place jedha jechuudha. It's a group of words jedha. It's a group of words that show. Okay, it's a group of words which are used. Sorry, it's a group of words. Okay, words. It's a group of words that use. Sorry. Okay, kun faayidaa isaa jechuudha. That use. That's which are used before. That used before a noun
or pronoun. Asuma keessa hin barsaa deema jechuudha. Before noun or pronoun to show time. Maal agarsiisuudhaaf guddaan maalidha? Yeroo agarsiisuuf to show time, position, kallattii agarsiisuuf akkasumas immoo or place jechuudha. Iddoo agarsiisa jechuudha. Faayidaan guddaan prepositionii kennamaadha kana jechuudha. So a preposition is a group of words. It's a group of words gara jechoota ta'ee that used before a noun. Baay'inaan noun maqaa duubarraan kan fayyadamu jechuudha. That used before a noun or pronoun. Akkasumas immoo bamaqaa yookaan immoo ibsa maqaa duubarraan kan fayyadamu jechuudha. To show. Okay? To show. Maal agarsiisuudhaaf jechuudha? To show a time yeroo agarsiisuuf or position kallattii agarsiisuuf akkasumas immoo place iddoo agarsiisuuf kan fayyadamu maadha? Preposition jechuudha. Ingiliffaa keessatti preposition baay'ee jira. Kanneen keessaa in, on, ati fi buying is commonly very famous. Well known baay'ee beekama jechuudha. Kanaaf ennaan osoo gara gaaffii kennate immoo gara deebii kanatti hin deebiin duratti mee takka takkaan wanni isaa ilaallu faayidaawwan isaa in irraa qabnee faayidaa isaa haa ilaallu jechuudha. Tokkoffaa okay in jedha filannoo keessa in jechuudha. Deebii isaa ta'uudhaaf yookaan immoo deebii isaa kana jechuudhaaf dursa maal gochuu qabda? Faayidaawwan isaanii beekuu qabda jechuudha. In is used with parts of days. Tokkoffaa in maadha? It used with a parts of day. Guyyoota hojiin fayyadamnedha. Fakkeenyaaf in the morning jechuu dandeenya. In the morning. Okay, in the morning. Okay, in the morning, in the afternoon, in the evening. Kan maal hojiin fayyadamna? In fayyadamu jechuudha. On yookaan immoo at yookaan immoo by fayyadamu jechuudha. In the morning, in the afternoon, in the evening jennaa jechuudha. Kanaaf in fayyadamu jechuudha. Faayidaa lamaffaa immoo in ammoo it used with months. Ji'oota hojiin fayyadamna. Fakkeenyaaf in July. Okay, you can say fakkeenyaaf in July. Okay, in March or March jennu. In March, in August, in September, in November, and ji'oota hojiin illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo is used with years. Waggoota hojiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. With years. Fakkeenyaaf in 1999, in 2000s. Kanaaf baroota hojiin illee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo within a season. Waqtiiwwan yookaan immoo yeroowwan hojiin yeroo meeqa jira? Afurtu jechuudha. Fakkeenyaaf in spring, in summer, in autumn. Then in spring jennee haala kanaan seasonii waqtiiwwan afran wajjin kan fayyadamu maadha? In jechuudha. In jechuudha. Okay, kanatti aanee ka laallu maadha? Filannoo lamaffaa maadha? On jechuudha. Okay, onin faayidaa isaa yoo laalle on is especially it's used with days. Okay, oni kan fayyadamu baay'inaan guyyoota wajjin jechuudha. It's used with on Monday. Okay. On Monday, on Tuesday, jennee kan fayyadamnu maadha? On jechuudha. Okay, torbaanota wajjin hunda wajjin fayyadamnu maadha? Onii fayyadamnu jechuudha. Onii fayyadamnu jechuudha. Okay, kan ittaan ammoo yeroo tokko tokko onii kan fayyadamnu jechoota akka on foot lukaan yoo deemu barbaadu fakkeenyaaf I go to school on foot. Okay, or you can say on back horse. As you see, you can say go on horseback. Okay, horseback or on back horse. You can say garaagarummaa boota qofa jira kan qabu. You can say fakkeenyaaf go on horseback jechuudha. Further deemu jechuudha. You can say horseback, go on foot. Jennee haala kanaan onii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Specifically onii kan fayyadamnu baay'inaan guyyoota kana hojii fayyadamna. Akkasumas immoo yeroo mana barumsaa deemtu jechuudha by school. Just I go to school by leg jettu or by foot jettu maata on foot jechuudha. On foot jechuudha. Okay, kan sadaffaan immoo filannoo sadaffaan jiru maalidha? Ati jechuudha. Okay, ati. Okay, ati ammoo akkamiin fayyadamnu jechuudha. Ati kan fayyadamnu especially is used with it's a point of time yeroo wajjin jechuudha. Fakkeenyaaf with o'clock. Fakkeenyaaf at 2 o'clock. Okay, at 2 o'clock. Okay, at 3 o'clock, at 5 o'clock, at 6 o'clock jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gara biraatiin immoo at the weekend, at noon. Okay,
at night, or you can say at midday. Okay? Akkasumas immoo with holiday ayyaanota wajjin fayyadamuu dandeenya jechuudha. At Christmas, at Ramadan, at Easter kanneen kanneenillee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Baay'inaan atii kan fayyadamnu specifically just we use within what? Within o'clock or within time. Yeroo wajjin fayyadamnu baay'inaan maalidha? Atii jechuudha. Okay, kan biraa immoo kan akka gara kallattii wayii positionii wayii agarsiisu fakkeenyaaf at holiday, at home, at party, at meeting, or come you can say kana kanallee fayyadamuu dandeenya jechuudha. At the bus station, akkasumas immoo at office illee kanneen kanillee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Okay, afuraffaa kan jiru immoo is by. Okay, by jechuudha. By ammoo haala kamiin fayyadamna jedhu immoo mostly we can use the word by to express, especially for means of transportation jechuudha. Kanaaf transportation yookaan immoo bakka irraa bakkatti deemuudhaaf kan fayyadamnu baay'inaan fakkeenyaaf by bus kan jedhu jira. You can say okay by bus, okay, by airplane, okay, by train, by plane, by train, baaburaaf jechuudha, by plane, okay, by leg yookaan immoo by foot jenna jechuudha. Kunniin baay'inaan kan fayyadamnu jechuudha. By bus, by train, by plane, akkasumas immoo by boots, kunniin by radio, fakkeenyaaf waan kana jechuun transportation keessatti osoo hin ta'in waan biraatan immoo emailidhaan by letter, by email, by radio, by waan kana wajjin by sea, by bus kanneen kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Specifically gabaabinaan jechuun by kan fayyadamnu transportationii akkasuma ati yeroodhaaf ooni ammoo guyyoota wajjin ammoo inni ammoo waggaa wajjin kan fayyadamnu ni ta'a jechuudha. Kanaaf gara gaafii keenyatti yoo deebine my mother usually gets up early dash Saturday jechuudha. Kanaaf ennaan ji'oota yookaan immoo guyyoota wajjin guyyaa torbaa wajjin kan fayyadamnu deebiin keenya yookaan immoo guyyoota torbaa wajjin kan fayyadamnu maali? Okay? Guyyoota torbaa wajjin kan fayyadamnu akkuma asitti ni ibsa jechuudha. On Monday, on Tuesday, on Friday, on Thursday ne kan fayyadamnu maalidha? On jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya biitaa jechuudha. Gaafii jaffaaf deebiin keenya maal ta'a? Biitaa jechuudha. Okay, gaafii torbaffaan maal jira? Mee gaafii gara torbaffaa deebinu. Okay, gaafii torbaffaan maal jira? Okay. Isinii galadhee abdii qaba. Gaafii torbaffaan maal jira? Gaafii torbaffaan ammallee conversation haasaa jechuudha. Haasaa nama lama jidduu jechuudha. Question number 7 say that here is Fromsa and Abomsa. Garaagarummaa I mean haasaa Fromsa fi Abomsa jedhudha. Fromsa maalidha gaafadhe? Dash. Okay. Do you usually jechuudha? Okay. Do you usually watch football jedheen? Yeroo baay'ee kuwaasii laata jechuudha. Watch football gaafate jechuudha. Gaafii itti godhe. Egas immoo abboomsa maal eegaa deebisee fi abboomsa maal during jechuudha. Okay, during the night jedheen. Amma deebii kana deebisuudhaaf barattoota waan isin guddaa isin gochuu qabdan jiraate. Kuni haasaa nama lama jidduu jechuudha. Haasaa gaafa ta'e, okay, haasaa gaafa ta'e deebii isarratti hundooftee yookaan immoo deebii isarratti dhaabattee kan deebistu jechuudha. Deebii isarratti dhaabattee kan deebistu jechuudha. Fakkeenyaaf Fromsan asitti waa fayyadamu barbaada jechuudha. Filannoo jira. Filannoon keenya maalidha? Tokkoffaan which jedha. Okay, B ammoo maalidha? Why jedha. C maalidha? Where jedha jechuudha. D maalidha? When jedha jechuudha. When ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan Fromsan abboomsa maalidhaan dash do you usually watch football jedheen. Yeroo baay'ee deddeebitee kubbaa ni laata ennaan yes deebiin keenya maalidha? During the night halkan laalaa jedheen jechuudha. Kanaaf waa'ee maalii gaafate? Waa'ee relative clause irratti baay'ee waan akkanaa barannee jira. Kanaaf which taamoo akkasumas ammoo why taamoo where taamoo when ta'a jechuudha. Mee kamtu wajjin deemuu danda'a? For instance isillee bishaan ufira qabadhaati. Bishaan dhugaan wajjin dhaggeeffadha. Okay, kanaaf which yoo ta'e deebituu hundaa? Which do you usually?
which is specifically we used for which within what within animals things. Yeroo tokko immoo nama fayyadamuu dandeenya jechuudha. Why do you usually watch football? Why do you usually watch football? Yeroo tokko kubbaa yookaan immoo yeroo garii kubbaa maal taphannaan during the night edeen deebiin kun kanaaf hin fakkaatu jechuudha. Sidaa kun illee galaa itti fakkaatu garuu immoo deebiin isaa waa'ee taayimii haasaa jira. Where do you usually watch football? Kubbaa yeroo baay'ee eessa laalta? Where do you usually watch football? Kubbaa tapha eessa laaltennaan during the night edeen halkan laaladha jechuudha. Kanaaf walitti hin galu jechuudha. Kadhumaa immoo when do you usually watch football? Kubbaa yeroo baay'ee yoom laaltennaan during the night galgala laaladha jechuudha. Kanaaf gabaabinaan deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Maaliif innaa waa'ee yeroo haasaa jechuudha. Waa'ee yeroo haasaa jechuudha. Okay, kanaaf gaabii 8ffaan maal jedhaa? Waa'ee kana sirriitti barannee jira. Reef closii viidiyoowwan asin dura keessatti laala. Okay, gaafin 8ffaalleen ibsa gahaa barbaada. Ibsa gahaa barbaada. Obsa barbaada jechuudha. Maalidha? I enjoy. Okay, I enjoy dash English because or cause. Okay. Cause it is my favorite subject. Because it is my subjects. Okay, it's my favorite subject. Yeah? Okay, okay, to studying. Yeah? Okay, B my to study. Yeah? C my studying. Yeah? And D maada is what is study. Filannoo isin kenname kana fakkaata jechuudha. I enjoy English because it is my favorite subject. It is my favorite subject jechuudha. Gaafin kun gaafii waa'ee maali? It's about the question is focus or depends about gerunds and the infinitives. Gaafin kun gaafii waa'ee gerund jechuudha. Gerund jechuun maal jechuudha? Gerund jechuun it is the ing form of the verbs, especially that used instead of noun jechuudha. Gerund jechuun yeroo baay'ee akka maqatti kan fayyadamu jechuudha. Kanaaf ibsa isaa fuulduratti isin barsiisa. Ammaaf gabaabinaan jechuudha. Gerund jechuun gerund is ing form jedha. Ing form jechuudha. Ing form of a verb. Okay, and it is used as what? It's used as a noun. Barata, okay, there is a gerund and infinitive forms with two. Yeroo baay'ee gerundiin namni verbii itti fakkaatu garuu immoo verbii jechuudha. Gerundiin is formii ing formii haa qabaatu malee gerundiin is noun jechuudha. Just we use most of the time instead of noun or as a noun jechuudha. Akka maqaatti fayyadamna jechuudha. Akka maqaatti fayyadamna jechuudha. Kanaaf I enjoy jedhu kun jechi enjoy kun jecha ittaanee kan dhufu infinitive tuuna moo gerund jechuudha. Addaan barachuu qabdan kan addaan baafachuu qabdan jechuudha. Kanaaf ennaan fakkeenyaaf reading is an important activity yoo jedhe himana keessatti reading kenna maadha verbii miti jechuudha. It is gerund jechuudha. Akkasumas immoo smoking is a bad habit or smoking is what? A bad habit. Sigaaraa aarsuu jechuudha. Smoking jechuun asitti maqaa malee verbii miti jechuudha. Kan biraa immoo she likes dancing. Fakkeenyaaf kan isin agarsiise. Okay, she likes dancing. He likes playing football. You see? He likes playing football. Amma laa hima kana laa. Himi kun tensi kamsi fakkaata. Tensi si baran tensi dha. Akkamitti she jedhee irraa bahee sabeetti kennaadha likes verb waani. Ayita moo dancing jechuudha. Isheen sirbuu jaalatti. Ayiti dancing kun present continuous tense miti. It is noun. Kun noun kun la. Noun. Akkasumas he likes playing football. Himana keessatti likes kenna verb dha. Kun sabeetti dha. Kun verb waani dha. Kun ammoo playing kenna maadha? Noun jechuudha. Playing. Yoo fakkeenyaaf I am playing football tense present continuous tense. Yookaan immoo I am dancing gootee ani dannasaa yeroo ta'e tensi present continuous tense. Garuu immoo asitti kan fayyadamaa jiru maalidha? She likes dancing. Ayetti kanaaf himni kun maal jechuudha? Gerund jennaa jechuudha. Gerund jennaa jechuudha. Okay.
Fakkeenyaaf jechoonni verbs followed by gerund jechuudha. Verboota jechoota gerundii hordofan eenyufaa akka ta'e isin agarsiisaa yookaan immoo isin barreessaa hin daawwattan jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka achumaanuu barreeffadha jechuudha. Okay, verbs followed. Gaafiin kun gaafii kutaa olaanaallee kutaa 9ffaa 10ffaa keessa kan jiru jechuudha. Kutaa 12 keessa illee hin jira. Irraa hubachuu dandeettan jechuudha. Irraa barachuu dandeettan. Okay. Verboonni gerundii yookaan immoo hordofan jechuudha. Fakkeenyaaf finish. Okay. Finish jedhee irratti aanee kan dhufu qomaadha. ING form ta'uu qaba jechuudha. Okay. Finish, admit, enjoy. Okay, enjoy, avoid. Okay, involve. Okay, involve, mind. Okay, mind. Or you can say deny. Or you can say practice, detest. Forgive. Okay, detest, dislike, and detest. Detest, okay? You can say detest, okay, detest. Okay, jechoonni kunniin dhaabbatan jechuudha. Jechoonni asirra barreessu kunniin is verbs followed by a gerund. Jecha kanatti aanee kan dhufu maalidha? Verb ing ta'uu qaba jechuudha. Verb ing akka kamitti finish jedhee yookaan immoo studying yookaan eating yookaan immoo playing jechuu qaba. Admit, coming, eating jechuu qaba. Enjoy, studying, talking, speaking, writing jechuu qaba. Avoid, involve, mind, deny, practice, forgive, dislike, detest. Jechoonni kunniin jechoota baay'inaan Ingiliffaa keessatti ittiin beekaman maalidha? Jechoota gerundii hordofan jechuudha. Isaan taanee kan dhufu maalidha? Gerundii ta'uu qaba jechuudha. Gerundii ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf ennaan kan ittaan immoo verbs followed by an infinitive with to dha. Verboonni immoo infinitive jedhamanii beekaman eenyufaa? Now let's see. Mee haalaallu. Okay, haalaallu isaan kana. Okay. Infinitive jechuun walumaa galatti verbii to ofirraa qaba jechuudha. Verbii to ofirraa qaba jechuudha. Yeroo baay'ee Ingiliffaa keessatti barataan baay'ee waa'ee gerundii fi waa'ee infinitive hin gaafata. Kanaaf kunillee lamaffaa jechuudha. Verbs followed by infinitive verbs jedha. By an infinitive forms or infinitive with to jedha jechuudha. With to kennuun isaan keessaa muraasa jechuudha. Agree, same, afford, arrange. You see guys, promise. Jechoonni as keessa kun as keessa jiraatu jechuudha. Kanaaf akka addaan baafadha. Hope, you see, wish, and decide. You see guys, manage, plan, manage. You see guys, reviews. Then learn it. And once, you see guys, want to fail. Okay, reviews. Okay, reviews, promise. Then deserve. Jechoota kunniin aanee kan dhufu qaba yeroo hundayyuu maalidha? Tu jechuudha. Tu ittaanee dhufu qaba jechuudha. Ittaanee. Ittaanee kan dhufu qaba. Okay? Promise to jedhee verbi ittaanee dhufa jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf filannoo keessatti to study dha. Okay? Fakkeenyaaf promise to study jennaan jechuudha. Okay? Tuun tun maalidha jechuudha? Infinitive forms with to jechuudha. Kanaaf ennaan asittillee taanee kun maal? To. Mara wajjin maaltu dhufu qaba? To jechuudha.
Kanaaf ennaan verboonni kunniin beekamaadha. Agree, seem, afford, arrange, promise, hope, wish, decide, plan, manage, review, solicit, want, fail, and deserve kunniin jechoota maadha. Jechoota ittaanee tuun dhufuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf she decided to. Okay, decide kee jira. Kunola. She decided to ennaan jechuudha. Akkasumas immoo he reviews to. Review jechuun didee jira. Reviews kunoo tuu qaba. Akkasumas we agree to. Past tense ila we agree to. Past tense gochuun dandeenya jechuudha. He wants to. He wants kee barreessee jira as jira. He wants to ennaan jechuudha. Akkasumas immoo he wants to build. Akkasumas immoo she learned to drive. She learned kuno. She learned past tense goone jechuudha. She learned denneen past tense goone to fayyadamuu dandeenya. Akkasumas immoo he promised to. Promises kee jira. He promised to. You see guys, kana past tense goone yookaan akkaataa nu kenname jechuudha. Past tense yoo ta'e past tense, simple tense yoo ta'e future yoo ta'e akkuma nu kenname jechuudha. Verb is followed by infinitive with to enne verboota kanneen barreeffadhaa qabadha. Okay. Kanaaf gara gaafii kennatti yoo dhufne gaafii kenna maalidha? I enjoy dash English because it is my favorite subject. Kanaaf ennaan filannoo kenna keessatti jechi kun maalidha? Jechi enjoy kun jecha verbii to hordofu moo ing form hordofu jedhaati yaadadha. As keessa jira moo jechi enjoy kun as keessa jira. You can search as keessa jira jechuudha. Kanaaf ittaanee kan dhufu qomaadha verbi ing yookaan immoo gerund jechuudha yookaan immoo maqaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf I enjoy to studying jedhamu. To study illee jedhamu. Study qofa illee jedhamu. Kanaaf deebiin kenna maalidha? Siita jechuudha. I enjoy studying English and because it is my favorite subject inni haala kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Okay, gaafii ittaanu gaafii waa'ee present perfect jechuudha. Present perfect. Okay, guys, sagalaffaa maalidha? The police considered jedha. The police considered him as a primary suspect. But but he has dash committed the crime. A, usually. B, daily. C, never. D, ever. Okay, guys, sagalaffaan ibsa baay'een barbaadu gaafii salphaa jechuudha. The police considered him as a primary suspect jechuudha. Poolisiin akka hattu tokkoffatti isa golee isa ilaale jechuudha. Hattu tokkoffaa golee ilaale yookaan immoo isatti haatadhee akka duratti fudhata jechuudha. But garuu he has jechuudha. He has. Gaafa he has jedhee irraa bahee tensi kam seeta beeta tensi perfect jechuudha. He has, she has, it has, you have, they have, we have, I have jechuudha. Kanaaf he has akkami beene he has jedhee ittaanee matuudha verb sirrii dhufe jechuudha. Kanaaf ennaan but he has dash committed the crime. Garuu inni yakka hin raawwanne jechuudha. Kanaaf ennaan usually tensi perfect hojii fayyadamnaa hin fayyadamnu jechuudha. Kanaaf kun illee hin ta'u jechuudha. Daily kanallee fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Tensi simple tensi hojii fayyadamnaa. Kaitaan immoo never jechuudha. Kaitaan immoo ever jechuudha. Kanaaf kanneen keessaa lameen iyyuu perfect hojii fayyadamnaa. Kanaaf yeroo baay'ee ever kan fayyadamnu question keessatti have you ever akkana gootee beektaa? Have you ever just killed someone? Have you ever just committed the crime? Have you ever ennaa jechuudha. Ayetta immoo gaafiin kun maalidha? Affirmative jechuudha. Kanaaf ennaan he has jedhee jidduu kanatti yeroo baay'ee has fi have fi verbisii jidduu kan dhufu qaba yeroo baay'ee already just akkasumas immoo never dhufu qaba jechuudha. Kanaaf ennaan akkaataa gaafii kennaatiin deebiin kenna maal ta'a? Deebiin kenna sii ta'a jechuudha. Kanaaf but he has never committed the crime. Hattuun yookaan poolisiin shakkitullee yookaan immoo isatti yookaan immoo hattuu tokkoffaa itti shakkitullee tokkoffaratti shakkamullee inni garuu maal goone yakka hin raawwanne jechuudha.
he has never committed the crime. Yakka yoomiyyuu hin raawwanne jechuudha. Kun ammoo everin ammoo gaaffiidhaaf fakkaan have you present perfect fayyadamtan jechuudha. Okay, kanaaf ennaan deebiin keenya sagalaffaan maal ta'a? Sagalaffaan sii ta'a jechuudha. Okay, kunnaffaan maal ta'a? Kunnaffaan leen waa'ee present perfect jechuudha. Present perfect jechuudha. Okay, gaaffii kunnaffaan maalidha? Haasaa jechuudha. Barsiisaa fi barataa jidduuti. Teacher, have you done? Barsiisaan barattoota ni gaafate. Have you done the exercise? Have you done the exercise on page 123 jira. Barsiisaan barattoota gaafate jechuudha. Hojii manaa fuula 223 irra kan jiru daydan jennaan barattoonni maatteen yes we have. Yes we have dash done it jechuudha. Done it teacher ten. Filannoon keenya maal fa'aa jira? Mee filannoo keenya haa ta'u yettidha. Okay, B maalidha? Mustidha. Siin keenya maalidha? Never jira. D maal jira? Already jedhama. Already jechuun maal jechuudha? Qaata jechuudha. Never immoo miti jechuudha. B ammoo must dirqama yetiin ammoo hanga ammatu jechuudha. Okay, yookaan ammoo so far jennaan. Alright, mee gaaffiin keenya maalidha? Barsiisaan barattoota maalidha? Teacher, have you done the exercise on page 123? Gaaffii exercise 123 jiru. Dalaydanii 9. Barattoonni maatiin eeyyee dalaynaa jira jechuudha. Yes, we have. Tensi kamiin present perfect jechuudha. Akkuma reference hin jedhee present perfect yeroo baay'ee we have, they have, and you have inni irraa baanee verbs ni fayyadamna. Haa ta'u garuu immoo jidduu kanatti ammoo jechooti adverbs jedhamanii kan beekaman kan akka already, kan akka just, kan akka ammoo never kan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ennaan yes we have dash done it teacher. Qaata dayne jechuudha baadde yetii een ta'uu danda'a, een ta'uu hin danda'u. Maaliif ta'uu hin dandeenye? Yetii yeroo baay'ee hima keessatti kan fayyadamnu dhumarra fayyadamna jechuudha. Okay, have you ever gone to America yet? Or I haven't eaten my breakfast yet. Okay, she hasn't prayed her prayer yet. Yoo jenne yetii yeroo baay'ee hima keessatti fayyadamna dhumarratti fayyadamna jechuudha. Okay, masti ammoo present perfect keessatti fayyadamuu dandeenyu. Kayitaan ammoo never. Yes, we have never done it. Jechuun wal faallessaa garuu ta'uu danda'a. Wal faallessa jechuudha. Kanaaf ennaan gaaffii kanaaf deebii sirrii akka ta'u maalidha? Already. Yes, teacher, we have already done it, teacher. Barsiisaa qaasa daynee irraa baane jedhanii haala kanaan ibsuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaaffiin kunnaffaan kana fakkaata jechuudha. Gaaffii 11ffaa walumaan ilaalla jechuudha. Okay, gaaffii 11ffaan maal jedha? Gaaffii 11ffaa, okay. A grasshopper, okay. A grasshopper okay, so a grasshopper is an insect. Okay, dash has 6 what? 6 legs, right? Okay, a grasshopper is an insect that has 6 legs jechuudha. Waa'ee bineensota haasaa jechuudha. Kanaaf filannoon keenya maalidha? Which jedha. Lammaffaan ammoo where jedha. C maalidha? Who jedha. D ammoo whose jedha jechuudha. Whose jechuudha. Okay. Gaaffii kana deebisuudhaaf waa'ee relative clause yaadachuu qabna. Kanaaf a grasshopper is an insect that has 6 legs. Waa'ee maali haasaa? Waa'ee namaa ammoo waa'ee bineensaa waa'ee maali haasaa jechuudha. Kanaaf whichiin wantootaaf yookaan ammoo is used for things, for animals, and sometimes for person jennee jira. Where for place iddoodha fayyadamna, and who for person, and whose is for position waa'ee qabeenya fayyadamna jechuudha. Kanaaf osoo yeroo baay'ee keenya fixuun barbaadu yookaan immoo yeroo keenya gabaabina jechuudha. Deebii kanaaf deebiin isaa sirrii kam ta'a jechuudha. Deebiin isaa kanallee hin ta'u,
Kanalleen ta'u deebiin isaa A ta'a jechuudha. Okay, A ta'a jechuudha. Ibsa baay'een barbaadu as dura barannaa jira jechuudha. Okay, gaafii koo lammaffaa maalidha? The heirs jedha. The heirs dash around the sun. Gaafii kun waa'ee teensii si barantee siyaasaa yookaan immoo waa'ee general fact siyaasaa jechuudha. In about 365 days jedha. Waa'ee general truth yookaan immoo waa'ee dhugaati jechuudha. N revolve jedha. B revolves. Revolves. C will revolve. D immoo doesn't revolve jedha. Doesn't revolve. Okay, doesn't revolve jedha. Okay, kanaaf ennaan teensii kam akka ta'e akkanatti ilaaltanii beekuu dandeettanii waa'ee dhugaa isaa jechuudha. Teensii simple present jechuudha. The heirs dash around the sun in about 365 days jechuudha. Lafti kuni yookaan immoo ardiin kun jechuudha. Lafarra yookaan immoo guyyaa 365 zooreedha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kam ta'uu danda'a? The heirs jechuun yeroo hundayyuu singular jechuudha. Yeroo hundayyuu singular jechuudha. Kanaaf ennaan eega singular ta'e teensii simple irratti verbiin kennaa kun amma itii bakka bu'u jechuudha. Ita jechuun SES fi IS fudhatu jechuudha. Verbiin kenna immoo qubee dubbachiiftuun iidhaan xumuramee martuyyuu i ofirraa qaba. Revolve garaagarummaa immoo simple featureidha kan ta'uu danda'u. Kunillee daanitti ta'uu hin danda'u. A yookaan immoo B ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin kenna gabaabinaan itii waan ta'eef S ofirra dabalata jechuudha. Deebiin kenna maal ta'a? B ta'a jechuudha. Gaafii kudha sadaffaan immoo is about cooperativeidha. About comprehension yookaan immoo waa'ee adjective yookaan immoo wal dorgomsiisuudha. Stephen is dash girl in the class jedha. Okay, Stephen in class guutuu hojii wal dorgomsa jechuudha. Kanaaf waa'ee kanarratti waa'ee superlative, waa'ee comparative akkasumas immoo waa'ee positive ni baranna fuulduratti ni baranna. Fuulduratti ni baranna jechuudha. Tallest kunniin toopikii lallaafaa waan ta'eef soota jedhee teensii xumuree itti dhufuu barbaada jechuudha. Kanaaf ennaan Stephen is dash girl in the class jechuudha. Kanaaf ennaan Stephen barattoota gola guutuu wajjin yeroo wal dorgomsan teensii superlative degree ta'a moo comparative ta'a jechuudha moo positive ta'a jechuudha. Positive jechuun wanta lama wal qixa yookaan immoo wanta lama wal dorgomsiisuudha. Comparative jechuudha. Superlative jechuun immoo wanta sadi wanta tokko wal dorgomsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf gabaabinaan yoo waan kana akkana goone sadaffaa keessaa akkana goone kun nama A yoo ta'e kun nama B yoo ta'e kun nama C jechuudha. Kanaaf ennaan nama lamii kana inni wal qixxeessu jechuudha. Nama C kana wal qixxeessu jechuudha. Kanaaf ennaan Stephen barattoota gola isaanii keessaa barattuu dheertu jechuudha. Kanaaf Stephenii fi barattoota gola isaanii yeroo wal dorgomsan maalidha? Superlative fedhan jechuudha. Gaafa asitti immoo Stephen is yoo jedhee raabee immoo gaafa zaan dura dhufu superlative qaba yookaan immoo the tallest, the longest, the fattest, the biggest ennee goona jechuudha. Yoo ammoo garanatti ammoo taller ennaan shorter zaanin dura finnaa jechuudha. Waa lama dorgomsiisu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ennaan deebiin keenya gabaabumatti maalidha? A ta'a jechuudha. Stephen is the tallest girl in the class jechuudha. Stephen dubartii baay'ee dheertu gola keessaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa gabaabumatti maal ta'a? A ta'a jechuudha. Okay, the next question gaafii ittaan immoo gaafii 14ffaa maalidha? Gara kunillee waa'ee addition of remarks dha. Student 1 fi student 2 dha. Student 1 maal jedhee? I am in kunillee ibsa gahaa barbaada. I am in grade 8 dha. Okay, student 2 maal jedhee? Student 2 maal jedhee? Innillee waa'ee deebisee jira jechuudha. Kanaaf waa'ee addition of remarks baay'ee ibsa okay maal jedha? Solve jedha. Okay, B maal jedha? Neither am I jedha. Neither am I jedha. C no maal jedha? Neither did I jedha.
neither did I dha. Did ammoo maalidha? So am I. So am I. All right. Simple present tense gaafte deebiin keessan gaafina jechuudha. So do I do too, and I do also. Gaaf ammoo negative ta'e negative gaaf ta'e ammoo you're gonna say nor do I. Okay, nor do I, neither. Okay, neither do I, or you can say I don't either. Okay, I don't either. Jechuudha. Your past tense ta'e ammoo you can say past tense yoo ta'e ammoo you're gonna say so did I ምናምን yoo ammoo negative ta'e I mean neither did I. Neither did I. Past tense ta'uusaa kanaan beekna jechuudha. Okay, kan ittaan ammoo nor did I jedha. Nor did I. Akkasumas ammoo I didn't either jedha. I didn't either jedha. Yoo ammoo jechoota akka model verb ta'e ammoo neither can I jedha. Neither can I. Okay. Nor can I. The last one is I can't. Negative jechuudha. I can't either ta'e jechuudha. Yookaan ammoo yoo tense tokkoffaa ta'e yookaan ammoo tense simple tense yoo ta'e ammoo you can say nor am I jechuu danda'a. As keessa jiraatu nor am I, or you can say I am not either. I can say the last one is I'm not either, or you can say so am I. I can say nor am I, so am I. Okay, guys, why additional remarks kana deebisuudhaaf gabaabina jechuudha. Funduratti topic mataa isaatiin ni baranna. Yeroo hundayyuu dursa kalaaluu qabdu deebii kana deebisuudhaaf I am in grade 8 student jedhee namichoon student 1 fi student 2 yeroo wajjin haasa'anii yaada isaanii wal fakkaatu. Namichoon anillee barataa jechuudhaaf gabaabina jechuudha. Anillee barataa kutaa 8ffaa I am in grade 8 too jechuurraa haala gabaabinaan ibsuu hin dandeenye jechuudha. Okay? Kanaaf dursa deebisuudhaaf dursa maal addaan baafachuu qabdanii? Tensi jechuudha. Dursa ka addaan baafachuu qabdu maalidha? Tensi. Tensi si kenname maalidha? Kan aamiti moo kan duuti moo kan past tense diti jechuudha. Kanaaf ennaan I am in grade 8 student. Kuni tensi waa'ee aamii firaa qaba jechuudha. Gaafii waa'ee aamii jechuudha. Okay? Kanaaf gaafa aamiin si dhufee aamii maan deebista jechuudha. Gaafa immoo duun si dhufe immoo duumaan deebista jechuudha. Daadin deebista. Maqaan isaanii maqaan deebista jechuudha. Kanaaf ennaan maqaratti hundooftee gaafii si kennamatti hundooftee deebisuu dandeetta jechuudha. Kanaaf ennaan I am in grade 8 jedha. Kunniin so am I jedhu kun tensi baay'inaan present continuous irra fayyadamna. So do I do too, I do also kun immoo affirmative dha. Tensi simple present irra fayyadamna. Nor do I kun immoo negative. Kun dursa affirmative negative addaan baafadhu. Kun amma affirmative maan deebinaa jechuudha. Ani barataa kutaa 8ffaati. Atillee maachuu dandeetta, anillee barataa kutaa 8ffaadha. Lakka ani kanan jaalladhu immoo atillee maatti deebista, anillee kanan jaalladhu. Yoo an negative deebisa, atillee negative deebista. Yoo an affirmative deebise, atillee maan deebista, affirmative jechuudha. Kunillee neither did I past tense. I did my homework, hojii manaa kiyyaa dalagee jira. Anillee dalagee jira. I didn't do my homework, hojii manaa kiyyaa hin dalagine. Anillee hojii manaa kiyyaa hin dalagine jechuudha. Kanaaf ennaan kunniin martuu kun affirmative kun negative jechuudha. Kanaaf tensi irratti hundaa'ee deebisa jechuudha. Kanaaf I am in grade 8 dha. So do I ta'uudhaaf tensi simple present tense ta'uu qaba. Neither am I ta'uudhaaf ammoo gaafiin keessan negative qaba. You see, I am not in grade 8 osoo jedhee deebiin keessan kan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isa ta'uu danda'a jechuudha. Neither did I jechuudhaaf ammoo tensiin keessan past tense qabu qaba. Fakkeenyaaf I was in grade 8 jedhee past tense dha ta'uu danda'a jechuudha. Kunillee hin taane dhumarra maalidha? So am I jechuudha. Anillee jechuudha. Kanaaf deebiin kenna maalidha? D ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. All right. Question number 15 is gaafii baay'ee salphaadha.
Before you start doing this exam, dash carefully isin jechuu qaba yookaan immoo isin jedhaa jira. Gaafii kana barreessuun irratti hin barbaachisu because gaafii baay'ee salphaa waan ta'eef jechuudha. Okay. Okay, gaafii kudha shanaffaa isinii barreessaa, isinii ibsaa, afaanumaa isinii ibsachuudha. Deebicha isinii kennachuudha. Maalidha? Before you start doing this exam, qormaata kana osoo hin jammarin duratti maalidha? Dash carefully eegaluudha. Okay? A. Use mobile phone. B. Brush your teeth. D. C. Read the instruction. And D. Do your homework. Kanaaf deebiin keessan gaafii kudha shanaffaa caataa jechuudha. Maalidha? Read the instruction jedha. Read the instruction. Okay, seera isaa dubbisi jechuudha. Seera isaa dubbisa jechuudha. Okay, gaafii kudha jaaffaan maal jedha? Gaafiin kudha jaaffaan is about conditional sentence, waa'ee conditionality, waa'ee conditionalii barannee jirredha yaada. Akka sirriitti hubattan akka isa yookaan immoo sirriitti qo'attan isin abdii qaba. Good results jedha. Good results on the exam. On the exam, if they had, when it's in the book of done conditional typing, ba salphaa formula isaa bicha qabachuudha waan biraan qabachuudha. Kanaaf gaafii kana akka salphaa deebisuu hin dandeetta jechuudha. Scored gaafiin conditionalii kutaa olaanaa fillee baay'ee barbaachisaa. Kanaaf kutaa addaan hin jiru jechuudha. Would score and will score and the maalidha? Would have scored jechuudha. Would have okay, would have scored. Okay. Gaafiin kun maalidha? They dash good results on the exam if maal nu kennee jira? Hadallee maal nu kennee jira? Gaafii reebitii wal fakkaatuudha. Hadallee if closing nu kennee jira. If closing kenne maalidha? If they had studied hard. Kanaaf if closing kenne maalidha? Past perfect. Gaafa if closing keessan past perfect, main closing keessan maal ta'a? Perfect conditional ta'a jechuudha. Perfect conditional. Perfect conditional maal jechuudha? Say plus, have, plus, could or should or would, plus verb 3 ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan scored in ta'u. Would score jechuudha ammoo conditional type 2 qaba. Type 2 ta'uu qaba. Will score to more conditional type 1 ta'uu qaba. Kanaaf deebiin keenya maalidha? D. Would have is called jechuudha. Kuni wujjidha, kun haveidha, kun ammoo maalidha? Is called jechuudha. Would have is called. Kanaaf ennaan yookaan ammoo should have scored yookaan ammoo could have scored jennaan jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? D ta'a jechuudha. Okay, deebiin keenya D ta'a jechuudha. All right, now let's jump on question number 17. Okay, this also needs it's a little bit explanation. Sawa yookaan ammoo ibsa dictionary barbaada. Garuu ammoo yeroo biraa isin barsiisan model verb keessa jechuudha. Okay, our English teacher dash give us an assignment today. Our English teacher dash give us an assignment today, but I am not sure. Filannoo keetti maal nu kennee jira? Filannoon kennaa mustidha. A mustidha. B ammoo mayidha. Okay, C'n kennamoo maalidha? Should jedha. And the D'n kennamoo maalidha? Ought jedha. Okay, ought jedha jechuudha. Okay. Waa'ee kanneen fuulduratti haala baratan I promise you to teach you. Isin barsiisuudhaaf baay'ee waadaa isinii gala jechuudha. Kanaaf our English teacher dash gives us an assignment today. Barsiisaan keenya hadha maybe assignment ni kennuudha. But I am not sure. Shakkiidhaan haasaa jira jechuudha. So must jechuudhaaf tokkoffaan filannoon keenya mustidha. Mustiin waa'ee maalii akkaasoo fuulduratti ni baran jechuudha. Mostly must is used to express especially its obligation and a necessity. Barbaachisummaa wanta wayii dirqama akka ta'e baay'inaan ni fayyadamna. Or sometimes for emphatic advice yookaan ammoo it's used to express certainty
yookaan immoo prohibition yookaan immoo wanta dirqama hin taane wayii yookaan wanta dirqama ta'e wayii kan itti ibsa jechuudha. Waa'ee must jechuudha. Kan itti aanu immoo may jechuudha. May jechuun gabaabinaan jechuudha. It's express about possibility for something or about doubt. Waa'ee shakkii faasaa jechuudha. Fakkeenyaaf you may go to America, you may go to Japan, it may rain jechuudha. Kunni martiniyyuu waa'ee maali haasaa is about talk about perhaps waa'ee minaalbaata wanta shakkii haasaa jechuudha. Kanaaf ennaan funduratti mayin kabraa faayidaa maalii akka qabaatu funduratti hin barannaa. Fakkeenyaaf permissionii gaafachuu barbaadde fakkeenyaaf may I use your phone, may I use your pen. Akkasumas immoo wantoota eebbaaffaa you can say may God bless you. Or you can say may you live long jechoota kana wajjin faayidaan ni fayyadamu jechuudha. Kanaaf to express wish and hope jechuudha. Kanaaf mayin faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Okay, should if out walumaa galatti is talk about a moral a piece of advice. Why advice had buried dabalate jechuudha. Almost should if out to fi mastiin bakka itti walitti karaa ollee ni jira. Yookaan immoo faayidaan isaanii bakka itti wal fakkaatu illee jira jechuudha. Kanaaf ammaaf deebii kanaaf yookaan immoo gaafii kanaaf deebii gaaka ta'u maalidha? Our English teacher may gives us an assignment today, but I'm not sure. Barsiisaan keenya hadha assignment nu kennuu ni malanii. Kanaaf iyyuu may keenya maalidha? It is possibility jechuudha. Possibility jechuudha. Wanta ta'uu hin danda'a jedhamee shakkamu waan ta'eef deebiin keenya may ta'a jechuudha. Should if outing ta'uu hin danda'u yoomiyyuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Must illee ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay. Kanaaf gaafii 18ffaan gaafii baay'ee salphaadha. Caaltuu and faantuu jedha. Okay, caaltuu and faantuu dash an assignment. Okay, an assignment in the school yesterday. In the school. Okay, yesterday. Okay, A, okay, did, B, do, and C, will do. You see, guys? Okay, and D is what? D might have done. Have done. Have done. Okay, Charlton and the fans dash an assignment in the school yesterday. Deebiin kana deebisuudhaaf waan isin nu kennan maalidha? Martuu auxiliary verb yookaan immoo helping verb. Kanaaf yesterday jechuun yoo magarsaa kale. Past expression jechuudha. Kanaaf waa'ee past tense haasaa jechuudha. Kanaaf deebiin keenya waa'ee past tense filan jechuudha. Did immoo do tokkoffaa ta'uu danda'u maaliif jennaan simple tense waa'ee kale haasaa. Will do jechuun ammoo waa'ee future iti future naasa'u kun ammoo have done dha. Present perfect dha. Present perfect jechuun present ta'ee hadhatti kan dalame geemu xumurama jechuudha. Kanaaf jennaan deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa A ta'a jechuudha. Okay, Caaltuu and Faantu did an assignment in the school yesterday. Caaltuu fi Faantuun kalee assignment isaanii isa dalaganii mana barumsatti dalaganii jechuudha. Okay, gaafiin 19ffaan maalidha? Gaafiin 19ffaan you dash 3 jedha. Okay. A actually gaafii baay'ee salphaadha. You has shoes. B have shoe, and C have shoes, and D are shoes. Okay, gaafiin kun you dash 3 dha. Waa'ee qabeenyaa isaa jira. Ati kophee haganaa qabdedha. You maal fudhataa yeroo hunda you have fudhata jechuudha. You has hin jennuun asumatti balee jira. You have 3 shoes yookaan immoo you are 3 shoes. Are yoo ta'e ati hin qabda yookaan immoo ati jechuudha. Ati kophee sadii jechuun dandeenya. Hiikaan qabu jechuudha. Ati kophee sadii hin jedhamu. Ati mana sadii ati immoo muka lama hin jedhamu jechuudha. Kanaaf you have 3 lakkoofsa meeqa? 3 jechuudha. Baay'ina qaba jechuudha. Shoe ta'a moo shoes ta'a jechuudha. Okay. Kunillee habi. Kanaaf deebiin isaa B moo C ta'a? Deebiin isaa C ta'a jechuudha. Maaliif B hin taane yoo jettanii jechi shoe jechuudha. Shoon yeroo hundayyuu maalidha? Singular jechuudha. Shoe jechuun kophee takka jechuudha. Plural isaa immoo maalidha? Danuun isaa shoes ta'a jechuudha. Kanaaf kophee takka jechuudha baannee I have one shoe. I see one shoe. Or I saw one shoe. Kophee faana takka arga jechuudha. Yoo plural ta'e immoo shoes jennaan jechuudha. Kanaaf you have 3 shoes.
osoo asitti ammoo waan ta'e osoo asitti ammoo waan ta'e you have one shoe jedhama jechuudha. Waan shoe ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan deebiin isaa gaabinaan sii ta'a jechuudha. Okay, gaaffiin 20ffaan maal jedha? Gaaffiin 20ffaan maal jedha? Kunillee gaaffii giraamariin baay'ee wal qabatu miti. Akkuma deebisuu dandeenya jechuudha. Our classroom is very dash. Our classroom is very dash. It can accommodate about 80 students. 80 students. Okay, garii barreeffama isaa jira. Okay, filannoo shiitii waan argattaniif jechuudha naannoo keessanitti jechuudha. And C narrow jedha. And D maadha beautiful jedha. Okay, gaaffiin kun gaaffii waa'ee maali yaasa? Our classroom is very dash. Classiin keenya baay'ee maalidha. Kanaaf it can accommodate about 80 students. Haga barattoota 80 qabatu danda'a jechuudha. Kanaaf hanga barattoota 80 qabatu danda'a yoo jedhu maal ibsuu deemsanii fakkaata? Waa'ee qulqullummaa isaa moo waa'ee bal'inaa isaa moo waa'ee naaroo xabbaabuu yookaan immoo walitti dhiphaa ta'uu agarsiisa moo waa'ee bareedummaa agarsiisa? I think salphaadha. Kiliin jechuun qulqulluudha. Naaroo jechuun xabbaabiidha. Beautiful jechuun bareedaadha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? Gaaffiin keenya B ta'a jechuudha. All right.